fakkaataadha jechuudha. Abbaa mootii ka jedhu jira, midhaagduun hin jirti as jala, Suleymaan G ka jedhullee hin jira. Hunda isaaniitu as jalatti argaa jirra waan ta'eef akkaawuntii bifa sanii qabannaa. Galmeessu hoo namni galmeessu eenyu fa'a? Nama galmeessu tulluu fi abbaa mootii qabannee turre isaan nu barreessuu danda'an. Jara lamaan qopheeffattan jechuudha. Nasri. Wayyee. Obboleessa keenya Goreessaa guyyoo liiban eeggata waan argatu akkaataa gargaarsi kun eeggata gabana kootti jalqabe akkaawuntii kan biraati moo isa duraaniiti dhiifamaa hojjetu. Isuma duraaniiti. Injijjiirtan isee. Sanuma. Let's go Nasri kalas manni nu jala facaa waan ta'eef uummata keenyaa tokko deeqaa tokko waa dubbadhaa. Uummata keenya Nasri jala jirtanu uummata keenya ana jala jirtanu Adnaan jala jirtanu hunda keenya baadiyyaa kee jalas Orogiirtan jala jirtanu hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii amma gara sagantaatti seenuudhaafi wallaahi rabbi dubbachuudhaafi geemii taphate nama 500 jalatti argama sheerii 2700 jalatti argama jala keenya yaa jalana hundi keessaniyyuu meemee sheer godhaati nama mana banatee jiru hunda dhaqaati ufadhaa jiraati ummata kana gargaarru ummata hangafa wallahi an kana sana jedhee dubbachuu hin danda'u amma nama 700 jira dhimma kooti dubbachuu isin gomachuu dhufnaan nama 700 dhuftanii na jala turtan please nama 550 miti ilaa dhaggeeffadhaa gargaaruun dirqamaa miti yeroo jedhu gargaarnaa jechuu kooti miti kaleessa gargaartee ta'a ammas immoo gargaarsi deebi'ee ragatii ta'ee fi hadha hirmaachuun hin dandeessu ta'a gorsaa keetu murteessa kan haa ta'u malee as teenyee taaptaa goone sheer goone nama fuuldura keenya taa'u kana nullee keessummaadhaayyuu nasriidhuma kanaayyuu kaleessa tukee dhimma dhuunfaa isaa dubbate nama 800 nama 2000 nama 3000 as jala ta'a jarana baariyaaliin tiktookis rukutamaa deema baariyaaliin tiktookii jechuun immoo oroogiin taseetti himuu danda'a daawwattoonni argaa deema tiktookiin nama walitti qabatanii taa'uu hin jaallatu tokko lammaffaa immoo siirees onnillee taatu 100 igaara kaa'ii Nasri wallaahi isa dhugumaati kaampaanii afaan jalaatiin wallaahi dhaasin waa giftiisi kennuu yookiin immoo giftiisi bakka miti annan guutaati callisiidhuma kaa'i yoo galiin hin jirre gargaarsi hin jiru dhugaan sitti himaan baariyaalii jechumaan gadi bu'aa deema kunoo amma dhahamee aanna jechuudha ergasii quccibide jinni yeroo jedhu nama 2000 na daawwata hadhoo gaadhas gargaarsaa boris gargaarsaa iftaarii gargaarsaa tiktook sumuliin irraa argatu kun du'ee manni koo nama 300 nama 200 nan ta'a jira kanaaf goolii waan kaamu guutaa taaptaap godha sheer godha yoo dandeenye hin gargaarraa yoo dandeenye sagalee kanaan jala teenye akkaawuntii maxxansuudhaan maal jechuudhaan qeerroo asaasaa gashaa komantii jalatti jaluma taa'ee innillee haa galmeessu namni lama ammoo ka isin qopheeffattan jechaadha koreen kun ka qopheeffattanii dhuftanii nama lamaa kana keessa booressaa jalaa gabbuusee nama galmeessu keessa tulluu ol galchaa tulluun as taa'ee galmeessa inni lammataa ammoo eenyu naan jette maqaan isaa Abbaa mootii. Abbaan mootii ammoo jala taa'ee koomentii jala galmeessa jechaadha maqaan nama tokkootu akka jala hin dabarretti jechaadha mubaarakii baaliyaakee Orogiirtan anillee wal gargaaraa du'aayii godhaa Adnaanillee baaliyaakeen ammoo namoota kennan kanneen du'aayii nu godhaa Adnaan jidduudhaan nu go'aarsaa anaa mubaarakii Orogiirtan ammoo wal jijjiiraa maqaan nama takka osoo hin darbin dubbisna jechuudha seera yeroo deeggarsaa goonutti ammoo qabnurraa waan niyyattan maallaqa Itoophiyaatiin nuun iyyadha doolaaraa fi maallaqa Itoophiyaatiin kan Dubaay jirtu kan Suudi Arabiyaa jirtu akka galmeeffatu nuun jedhutti qarshii Itoophiyaatiin jijjiirtanii nuuf himtan tokko inni lammataa ammoo maqaa keessan sirrii waliin jecha maqaa tiktookii jiru osoo hin taane maqaa keessan sirriidhaan galmee isin harkaa fudhanna jechuudha kanaaf goorensaan gannaa guutaa tulluun ol gala jechuudha ayyee galatooma obboleessa kee tulluu yoo namni dhufe wal jijjiiraa deebichi yaa wal jijjiiraa deema rakkoo nu buusaa hin deemnu hin deemnu akka cufamutti mana banannu amma amiinfaatiin as jala jiranii tulluu waan erganneef abbaa mootii ol galche wani na gootu yeroo amiinfaas barbaadu dhagan buusi inni aseenu akkasitti daqiiqaa lama amiin hin hagen kaa akkas ta'e artistoota ol jala jijjiira
قلبي أيه ايش يا ارنانو أيه قال امين كنت سي جرى لما ارتسوت لما والجل الجيرة نسري يرو تكتي مداقدون اما حاسا ديسني فوجي تاسين مو كوبي لينك في شيري دان جواد دا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وانغو تو كيرو ادلي جل ناتيتي نوفا كيتي قلبي فتا بود امور الرتي اون سنجل جاسي ايفي ورا قلبي سنما سديقي والجل قالوا والجل ايش Baliake. Dubbadhu baay'ee si jaalladha. Asirra jala jira laa. Fooloo naa deebisi. Amata meeqa fooloo si jala jira? كان كولي ديبس Ayyee. Amma awwaana tokko jechuudha. Galata guddaa. Wal bira dhaabbattee gisee rakkoo gisee gammachuu waan cufaan wal bira dhaabbachuun waan akka malee tasaa waan baay'ee nam gammachiisa. Duuba wanni nu ar ta'uu jiru kun wanti nu ar ta'uu jiru kun kanam rakkoo kee jiru nu uf gabbaamne nu bira dhaabbanne waan qabnu kennan kennoomsa rabbi nuu kenna kan mallaqaati ka waan cufaan nu wal bira dhaabban waan akka malee guddoota. Waan akka malee tasaa fuul rabbi duraalletti maan jennaani insha Allah guyyaa tokko namiyyuu fuul rabbi dur gadhuuf si gaafatan ummata kee maaniin birra jite gisee rakkoo si gaafata rabbiin guddaa diqqoo ata baattu diqqoo ata kennitu warra arm jal jir cufaan dubbachuu jira warra arm jal kana jal jiru ka nama nasri ka nam cufa jal jiru baay'ee bitan kennu cufa nam dubbisuu jira nami diqqoo taanaan atin baafatte sadaqatatti ta'a karaa sadaqa akhiraa yoo ati baafatte tu sadaqatul jaariya diqqoo yennaan rabbiin guddaan diqqoo baafatteen jedhe diqqoo sun si isaaf maan jedhan ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربين قدان ديكو اتبابتو ربين قدان يقر قدو اتبابتو لي ربين قدان شوفان قر تتوك تلكي سننجر عملك كده سخا اتبافت ديكو تانان قدو تانان ربين قدان سيسا قاف قيامة اسي درمتي نمني همتون تاننجر صدقان اتبافت سوني waan jedhan sadaqaan atarbaafat waan hedduu sirra qabtu waan hamtu kasi gaddeeman kasi argachuu jiraatan rabbiin guddaan sadaqa suniin dhaabedhan soo nami arm jal jiru diqqoo taanaan an diqqoo qabaa hin jedhin nami doola guddoo baasaa anin diqqoo baasaa akkam na laalanii namni dhibiin akkamiin na fudhataa rabbiin guddaan waan ati qabdii beeka innama al'amaalu binniyaat rabbiin guddaan niyyatatte laal waan ati baaftu sun diqqoo baafte ammoo niyyatatte rabbiin guddaan laale akka ati baaftu suniini rabbiin guddaan si hisaaba duuma awwanni an oromoo cuf gaafa diqqoo qabaa jettanii waliin lakkisiinaa bakki nu ammaan tan ejjin kun bunii ga'ee horii lakkisee nama fixuu jira nami yaa hubbaye teteennee akkanum teennee laallee ukaan dubbii irraa tafuu mali wanni dubbi calla dubbatan wam tokkollee hin geettu hin baatullee womaallee hin qarqaartu asumaatti nafin tiktok tan irraatti nafin yoo tiktok tan keessa baanee jenne nama tiktok tan keessa hin jirre qiyaas hin qabu nami haddatti hin qabu hedduu nami tiktok keessa hin jirka waan deemuu jiran kan hin beekne gawuni dubbitaan gawuni jechikaan gawuni bitta akkana oromoo waan akkana harka qabnaani namaan gawuni sunu sadaqa yoo qabnellee yoo qabne obboleessa kakkeetiin gahi abboo wanni jiran taan booranni hangaf oromooti abboo warkanaatti akkama jira naannoo warra akka dassan jirtu bokaal hin jiru horiyyaa obbaye namaatam gulo ba'uu jira abboo oromoo waan diqoo qabduun wal bir dhaabbachuu jirti wanni kun tiktok kee
deemu jirti ati tiktokii tan ayyuu waan irraan beektuu faa akkaawuntiin tana yoo ati Itoophiyaa jirta akkaawuntii Itoophiyaatti ergaan hin beeksiftu yoo ati Kenya kee jiraate bakka ati jiraatteefu Ameerikaa kana hoo waan diqoo qabdi ergi ati hin ergine ammoo yaayyuu namaan geette yaayyuu namaatti himti sunuu sadaqa rabbiin siisaaf waan nami sun baase ka ati ittimtee nami sun doolaa agasi baase rabbiin guddaan akka ati baasitee sillee siisaaban jedhan so waan kheyrii waan dansa dalaguu jirra nami tokkollee hin hafina dudduubatti hin hafina wal qabadha waan harka qabdan baasa yoon qabneellee namaan gahaa baasa antanum isan gaafadha namni akka dhibiillee danda'e tochee feesbuukii tanallee irratti gabbaatanii jechuu dandeetta feesbuukiillee karaa tokko kaatiin dhaamsi kanaan dabarsitu meeseji kanaan dabarsitu feesbuukiina sooshaal miidiyaan tokko lamaaniti tiktok tan callaa miti anin argaa konsantireeshonni nam cufaa yaayyuu bakka tiktokii tanaa deebiti iyyoo waan gargaarsa yoo isiin dhufte tiktokii tan callaa yookaan tiktokii tan qofa irratti eegame galgaleenna gise nami tokko seene gul seenna jal seena yoo isiin feesbuuka irraa gabbaa dubbadha akkana kanaa jira barreessa waliin gahaa waliin dhaqqaba nami gadi twitter kee jira twitter tana instagram facebook wanni addatti hin qabdu dhiyen kana amma bar jirre kana wanni akka malee nami hordofee jiru social media tan amma social media tana nam hedduu dhaqqabdee jirti maashaallah sun cufaa galata qabda warri waan kan jalqabee waan kan eegaltan ka eegale yaada dasaan dhuftan qara yaadii guddatu namum tokko irraba haan dhibiin itti darame akkasi maan jette ferenjilleen a journey of 1,000 mile start with a single step jedhan single step taan fudhannee naan arra yaarmaan baan akkaawunti bananii waan hedduu godhan alhamdulillah dandeettii teennaniti kabeeseen sun mallaqi sun ammaan tan deemuu jiru dandeettii rabbiin guddaan nu godhe duuba awwanni an oromoo cuf gaafadhu tokkummaa tayya agarsiiftanii tokkummaan tun armaatti nobbayini armaatti fidhini ka qabannee akkasuma wal qabannee wal jabeeffannee tokkummaa eegee akkan qabaanne danda'ee namni tokkollee gargar nun baasu muku tokko yoo ati akkan qabattee cabsaa waan akka malee diqqoo ati muk tokko qofa jira kan qabdee cabsite si gul cabaame dafee cab akkasuma akkasiiniti akkas ammoo hedduu yoo ati akka wal bir qabde muka hedduu akka wal bir qabde ati cabaasa akkan cabsuu ati gamte hin caba hin caba tokkummaan yoo wal qabatan akkas dassa tokkummaan yoo wal qabatan akkas dassa namni dhibiilleen kanurra baratuuti namni dhibiileen hanurra baratuuti jaalaltiin waliin qabne tun du'aa rabbitti kadhanne yaa rabbi wal nu jaalachiisi yaa rabbi fulaa dandeennee hin baane nu baasi rakkoo nu kee jiru yaa rabbi kiyya wal kadhanne maan jennaan nam tokko jira ka rabbi guddaani nu harma kan jira kana du'aa isa rabbi guddaa yuusufu nam hedduu waliin qabata aaminno jedhan maleekan isan bir jirtedha nu ammatan gargaarsa namnu bir hin jirre dubbachuu jira akkam akkanaaniti nagorri sun nu bir hin jiru warri ammaatan rakkoo kee jiru kunini waan nu ammaatan haasa'uu jir kana hin beeku waan nu dubbachuu jir kana ammoo maleekan rabbi nu marsitee jirti maleekan rabbi yaa nu marsiti waan dassa godhuu jir tawaab kee rabbiin guddaan koruu jir